Seenaa gabaabduu goota keenya nama jabaa Abubakar Musaa ishee dhiyeessuudhaaf deema. Abubakar Musaa gaa namni beekni jiru isin hundinuu seenaa isaa gaafas jaallee waan seenaa isaa tokko keenya namni nyaati yaada. Abubakar Musaa walaayee Harargee bahaa aanaa dadara leelee gabaa ganda jaamutti abbaa isaa irraa obbo Maama Wadaree fi harmee isaa aadde Faaximaa Haajii Alii irraa bara 1942 dhalate. Namni kun artistoota gameeyyii aartii Oromootiif ka'umsa ta'an kanneen fugug biiftuu Oromiyaaf biqilchite keessaa nama hangamadha. Abubakar Musaa ijoollummaa isaattuu nama sabboonummaa Oromummaatiin eegameedha ture. Akkasumas akkuma dhibbareetis dagaagina aadaa, seenaa, afaan, duudhaa fi aartii Oromoo akkasumas eenyummaa Oromoo keessatti hirmaachuun keessaa nama baataa turedha. Hangaftichi aartii kun hangafa aartii kan taate hawwisa afran qal'oo bu'uureessuun fuulduratti tarkaanfachiisuu keessattis qooda leencaa qabaachuun ragaa seeraa ta'uu kaaya. Tattaaffii fi murannoo isaa akkasumas kan sabboontota Oromoo waan beekaniif mootummaan akka baandii afran qal'oo kana cufeetu himama. Ijoollummaa isaarraa magaalaa gadameessa sabboonummaatii fi qabsoo Oromoo kan taate Didiraadaatti barumsa isaa baratee sabboonummaa Oromummaatiin deeggaruu qofa osoo hin taane afaanota adda addaa akka baratuuf carraa waliif. Afaan Oromoo jirattis afaan Sumaalee, afaan Arabaa, afaan Hararii, afaan Amaaraatii fi afaanota naannoo sanatti dubbataman hundumaa sirriitti baratee dubbachuu isaatu himama. Kunis barruu afaanota hedduun barraa'an waan dubbisuuf dandeettii inni qabu saffisaan daran akka dabalaa deemtuu si gooti. Gaazexeessaa qofa osoo hin taane Abubakar goofataa fi walaloo alalaasuu keessattis nama kennaa addaa qabu akka ta'e warri isa beekan kan akka Maamul Kopheeffaan ragaa ba'aniifi jiran. Bara 1959 Dirreedawaa seenee bara 1962tti Ali Shabboo, Usmaa'il Maammadii fi gameeyyii aartii afran qal'oo kaa'uu waliin ta'uun hawwisa urjii bakkachaa magaalaa Dirreedawaa keessatti hundeessan yoo ta'u baandii urjii bakkachaa hundeessuuf nama qooda guddaa bahatee fi nama yaadiyyaa qabaa haasira ture. Sirni gaafas ture Oromoo barumsarraa kan daangeessu ta'uu waliin hulluuqee seeneetuma hanga kutaa 8 qofa kan barate yoo ta'u uumaanuu nama waa beeku ta'uu isaatu dubbatama. Abubakar nama hawwii guddaa qabuu fi hawwii isaa fiixaan baasuuf dadhabee fedhe osoo hin ta'in halkanii fi guyyaa warraaqu ture. Sammuu isaa baay'ee ifatti waan taateef barreeffamoota qoosaa fiilmii fi walleewwan biroo biyyoota alaa kan hordofudha ture. Waan dubbisuun hangam takka fatina akka nama gootuu fi hangam takka jabaa akka nama gootuu sana hubachuu hin danda'ame jechuudha. Walaloowwan sirba Abubakar Musaa kan weellistoonni hedduun sirbanii turan yaadachuun ni danda'ama. Isaan keessaa muraasni Dooktar Kabajaa Artist Alii Birraa, Ali Shabboo, Usmaa'il Mahammad, Yoonis Abdullaahiitii fi Yuu Abdihuun maqaa dhahuun ni danda'ama. Walaloowwan ani sirbee fi uummata biratti hedduu ittiin jaalatamummaa argate keessaa sirba inni amma xiqqeedhaaf yookiin taan hundeef sirbee kaasuun ni danda'ama. Kunis yaa hundee bareedaa, yaa fiinxa miidhagaa, azalaa jannataa meera bishaan lagaa. Ammallee dabalee kophaa kana dhiiftee ati deemuuf kaanaan dubbachuun dadhabee ati naan dubbannaan siin barbaada hogguu gadi teenye takkaa baallama naa qabii eessattiin si arkaa hiyyaadini yaadni namaan badaa maal akkana yaaddaa hedduudha. Abubakar mootummaan gaafasii baandii afran qal'oo fi urjii bakkachaa erga dhufees harka maratee callisee teenye adoolessa 23 bara 1973 Oromoota bara 1973 keessa reediyoo Harar seenee sagantaa afaan Oromoo hojjechuu eegale. Achittis hojii isaa itti fufuudhaan raadiyoon kun hawaasa biratti hedduu akka jaalatamu nama godhedha ture. Sagantaa kuffaa torbaanii tan takka waliin kofadha jettu jalatti oduu durii hibboo maayimmaa isaa fi goofata miidiyaa miidheessee dhiheessuudhaan caqabtoota biratti hedduu jaalatamummaa argate. Sagantaan isaa tun Oromoo biratti jaalatamtee namni hundinuu kan raadiyoo hin qabne wal bira dhaqee
akka caqasu isaan gooti. Dubbiin tun garuu warra Oromoo fi ciisa dhabee hirriba dhoorkiti. Adoolessa 12 bara 1969 akka lakkoofsa habashaatti Abubakar Muusaa gaazexeessaan jaalatamaan hayyuun qaroon onnee saba isaa magaalaa godhattee gurri isaa dhaga'uuf nyaanyaatu sun galaafatame. Nagayumaan isaa istiidiyoodhaan oduu dabarsee bahee karaa mana isaa deemuu waraanni hidhattoonni dargii karatti bahanii rasaasaan ajjeesan nama guddaa yaadatamuu qabudha jechuudha. Jara namni sagaltama. Hedduu takka nu galatoomii jennaan barreessaa ibsaa guddaa isa galatoomfannaa hamileedhaa kanaaf. Garuu nu hundinuu eega kitaabonni adda addaa barraa'uu jalqabee itti fufaa jiraatiif hawaasni keenya hundi keenya waa dubbisuu amala godhachuu qabna. Waan ajaa'ibaa takka isin himna. Guyyaa